كم جيب بجتة بيت بيجات كم أنا سير أكيد تجار إسرائيل بيت تس إفما صدق ما لين صدق كم جيب بجتة بيت ربوتو ولا شاي ولا مالي وانا ما تبقى أنا بربوتو الرابطة ما بانجرت ديسترك كيت الرابطة بانجرتو هذا ما ننجر بيت هذا والله كنا يا أبدي كونوا جارتين تيوا كنا جبتي أنجر إني نان أغرا إسمي تكجبو والفقراء كيسات أكنا غرا تجاجلين أنجر أما ذلك سياتا جلتوف ذلك التاسف تابدي أنا كبولي سكيات تدعي نجاتي تنجسولي نجور أكبولي سكيات غدا نولي نينيات غدا تشوبادو ما غدني مالي إفراسو كان ديسا غدا نولي نياتا يوم غدا دتا نولي نياتا سنجر منان سن دوغدن منان بلچات بوان قب فايدان قب كنافو كاي غدي أكنا دا إجار سكيا كنا جنجت نجا جندرتو كان كان قبو كسنا جاجا هيروم جرائيه Egaa hordoftootaaf kabajattoota keenya akkuma argitanii akkuma dhageessanii angaatuun keenya kan waan ishiin garaa keessaa qabdu kun nukusa addunyaarra ta'uu ni oolu nyaata naa dalagii kana naa godhette abdii harakaata guddaa takka godhaa jirti inni illee ka dayyuusni keenya tola jedheetuma seenee jechuudha osoo niitii kabajaa qabdu osoo nama dirsaaf kabajaa qabdu taate haadha manaasaa gargaare waan rakkoo tokko hin qabuyyuu jechuudha garuu ishiin kabajaa takkitti irratti hin uumamne jechuudha. Hundaafiyyuu inni immoo waan ishii jala fiiguuf rabbuma beekaa assalaamu alaykum ashamaar kafuuni kabajamtoota hordoftoota waan goshoo egaa akkuma argitan zaalikaan immoo jijjiirama guddaa fidaa jirti intala jallattu kanas gargaaraa jirti ijoolleen tokko tokkos koomantiidhaan abdii akka malee arrabsaa jirtanii jechuudha yaani dubartiif akkamitti bitamta akkamitti mana kushiinaa seentee nyaata dalagdaa jettanii jirtu. Yoo karaa dhugaan deemne haadha manaansaa dadhabbii qabaatte yoo gargaaramaa cubbuu tokko hin qabu garuu namtittiin kun namtittii gargaaramtu miti jechuudha na dhukkuba jette yoo hubattanii jiraattan sireerra bakka ciiftu sana fa'aatti immoo hangaatuun jechuudha diddibattee daaraan kun takkittiin hin hafne fuulatti of laxxafte kanallee laaqqattee kunillee waan fakkaattu agartanii jirtan namni dhukkubsate akkas of hin godhu jechuudha immoo ishiin nama haaraa haa taatu malee ulfaa'u kanaaf haaraa miti haadholiin keenya biyyatti akkamittiin ogguusaan garaa qaban akkamitti dalagan laga bu'anii qoraan fidanii bishaan waraabanii tulluu ba'anii gaara gabbu'anii yaani hin dubbatan akkas ishiin kun shunkurtiin ajaa'iba jetti maaliif akkas jetti namticha tuffii namtichaati tuffii abdiitii jechuudha kan ishiin gochaa jirtu malee dadhabbii guddaa qabaattee miti. Akkuma beekamu ijoolleen akkatti dalagdan illee ni jirtu ta'a namni garaa qabaatee haga gaafa dhaluutti mana arabaa dalagu meeqaatama jira ka ishii kana immoo ani hin beeku ka waan ishiin garaatti baattu akkuma zaalikaanuu jette gaa maliikaa wayii gasii buufti seete moo maalidha jettee abdii lolaanii jirti jechuudha abdiin illee gowwaan qoosaa fakkeessee zaalikaa tuttuqaanii jira jechuudha zaalikaan garuu amma haala gaariirra jirti hin gargaartini osoo ana ta'e hin gargaaruun achi tumtee uleedhaan akka ishiin naqaa jettu gochuu qabdi zaalikaan achi ciiftee mucattiin jetti kijiba ka kijibaati waa tokko shunkurtiin ittiin ajoofne waa tokkas garaa hin qabduni agartuuni kijibdiniitiin jechuudha namni garaa qabu maa inni garaa qabaatu waa birqii taate fooliinuma nama dhufaa garuu namni hobsaa waa tokko dabarsuu ni danda'a bar ishiinoo garuu abdii keenya kana gowwaa argatte itti taphataa jirti jechuudha. Kanaafiyyuu ani ijoolleen egaa abdiillee arrabsitan irruma taraa dhiisa uumaa miti inni arrabsuun hin galuuf abdiillee caaltuullee waanuma tokko yoo jettaniin isaaniif hin galuu isiniin jedha hordoftootaaf kabajamtoota kiyyaa garuu isinis yaada kenna gochaan ishiin gochaa jirtu kun gochaa gaarii miti dhugaa dubbatuudhaaf jechuudha. Abdiin illee zaalikaarraa waa hubatuu qaba. Ishiin jijjiiramtee jirti immoo jetteeni jirti ogguu ati hin jirre waan ishiin lafarraa funaantee hin nyaatiinii hin jiru of hin darariinii of hin dadhabsiisiinii namtichi sitti taphataa jirti jettee baay'ee tokko gorsaanii jirti jechuudha zaalikaanii abdiin garuu immoo dhagahanii hin jiru mucaasa kana waan gurra isaa duuches waan ija isaa itti cufes ani hin beeku waa takka hin argus hin dhaga'us gochaan inni gochaa jiru jechuudha. Kanaafiyyuu akkuma isiniin jedhee namoonni haadha manaa isaaniitiif gajjedhan namoonni haadha manaa isaanii gargaaran qaanyii tokko hin qabu garuu immoo yoo ishiin kabajaa isatti gootedha kan inni ishii kabajuu qabu jechuudha yoo ishiin
kabajaa jaarsummaa bakka buutee fi gargaarteenii iccitii isaa eegdee mana isaa nazzaftee fi buna dhaabdee fi waan inni fedhu kana yoo gooteef inni illee yoo cinaa dhaabbate keessattuu biyya ambaarratti namni nama gargaaru tokko hin jiru jechuudha. Garuu immoo waan ishee garaa qabdu kun waan namaa oliis miti. Namni garaatti qabaateef sa'a 24 argaarra ciisuun faayidaa takka hin qabu. Hunda'umsa sossootee osoo deemte yoomiyyuu ganaa miti amma ulfi beekanshi kan nama dadhabsiisu sana hin geenye mucattiin luqqaatuun akkasumaaf biyya rakkifti malee wallaahi iddoo sanas hin geenye. Nuka biyya ambaarratti ilmoo 2 argadhee jiraanuu alhamdulillah. Garuu guyyaa tokko ani ciise guyyaa iyyuu rafan akka namaa kana jechuudha. Gungaraa qabu osoo hirribni na qabuyyuu ni deddeema. Osoo dalaguun illee ijoollee kiyya kan argadhe ciisee son ta'een jechuudha. Akkuma isiniin jedhe egaa haadholiin keenya ijoollee 6 7 11 namni dahi jira 12 tokko afuura isaanii osoo namni hin dhagayini jechuudha. Garuu oguu biyya arabaatti dhufe namni keenya uffannaan isaanii filatamaa, nyaanni isaanii filatamaa, waan hunda harakaata heddummeessa namni keenya waan keessa tare sana dagatee jechuudha. Kanaafiyyuu of guddisuu baay'een hin barbaachisu. Namni garaa qabaate alhamdulillah jedhee humna isaa kana rabbitti kennatee tattaafatu malee akka angaatuu kana daakuu fi maalii kana fuulatti of guurtee baxxaaniyaa marattee addunyaan qorradha mucattiin ittiin dalagaa irraa dheenfiti yaanii jaarsa qopheessuu mana xaraguu miicuu kanarraa dheensuu yoo taate malee dhukkubbii agas maraa miti. Waan algara nama ciisuu miti. Yoo ajaan illee nama jeeqe kiniiniin inni jira. Yoo bitattee liqimsite hin jeequun maal rakkoo qaba kuniree jechuun namni yoo faallaa deeme garuu waan rakkoo hin taane rakkuma ta'aa jechaadha nama sana biratti. Egaa ijoolleen hedduullee itti aaraa jirtanii hangaatu anillee akkuma keessan itti aaraa soon bira jiraadhee tumee qajeelchee na jechisiisa. Garuu immoo fagoo jirraa maal goonaa abdiidhuma kana rabbiin isa haa yaadatu malee mucaan gubaa keessaa gubumatti taala guyyaa tokko isa murtaa'aa ta'u argeen beeku. Inni calluma jedhee kabajamtuuf jaalatamtuu keenya jedha. Jaartuma kabajaan qabne kana waan luffisee kanaaf kabajamtuu jaalatamtuu jedhee maqaa irra ol baasee ofillee salphisee nullee dubartoota salphisee jechuudha. Kanaafiyyuu waan jennu baay'een hin jiruuti. Keenya kun kaa rakkoodha. Wallaahi namni keenya kun rakkoo guddaa baannee deemna. Maaseen. Isi gabbarachuuf seettire. Gabbarachuuf himi. Ganama keenya kaatee abdiyyee abdukkaa kun akkana dhukkuba ulfatu na lolloojisa. Kushiinaa hooseenuu haqqisiisuuf na godha. Akkasitti deemiiti qursii na godhi yookaan zaalikaa kaasennaa lakkama zaalikaa sa'aatii kanan kaasuu dheeti subii kanaan. Zaalikaan salphattu siin sararatanyaa sitti nama si oliitu sobeeyte. Ajaa'iba qabda. Isin maal kijib naga kun maal isin lamaan jidduutti? Jechuun maal kijib akka? Gizaatiin hin jirre san wanni isin hin nyaanne hin jiru waan guutuu lafarraa abdee kaasaa hin jirtu hangaatu.